Humna finxaalessa faannoo qe'eetti dhufee uummata Oromoo waggoota 8f walitti aansee dugugaa jiru hanga har'aa tarkaanfiin jabaan irratti fudhatamuu dhabuun akka isaan mufachiise fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa himan. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa uummata kanaaf sagalee haa ta'anu jechuun duula marsaa hawaasaa irra jiru. Qe'ee Oromoo akka kanatti diina alaa dhufeen sarbabuun akka isaan mufachiise ibsaniiru. Hunda caalaa immoo uummanni kun waggoota 8 guutuu nama isa dhaga'uu fi qaama hirmatuuf dhabee humna finxaalessa kanaan qe'ee ofiitti jumlaan dhumuun qaanyii ta'uu dubbataniiru. Humni finxaalessa faannoon diina hamaa ta'uu ibsanii mootummaan jalqaba diina kana gargaaruun itti aansee immoo diinni kun yeroo saba irratti duguuggaa sanyii raawwatu callisee ilaaluun gocha badaa sirna kanaa ta'uu ibsaniiru. Milishoota poolisota naannawaa fi humna farra riphee lolaa Oromiyaa aantummaa sabaa qabaniin saba kana baraaruuf wareegama kaffalaa jiraniif kabaja guddaa qabna jedhaniiru fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa. Mootummaan humnoota finxaaleyyii faannoo Wallaggatti uummata Oromoo fixaa jirtan irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka fudhatu gaafataniiru. Uummanni Oromoo bal'aan immoo daangaa hanga daangaatti socho'ee waan barbaachisuun birmannaa barbaachisu akka taasisu yaamicha dhiyeessaniiru. Fuulli miidiyaa hawaasaa Abdii Sabaa jedhamuu fi odeeffannoo qabatamaa gabaasuun beekamu jiraattota naannichaa wabeeffachuun akkas jechuun gabaase. Haleellaa godina Wallagga Bahaatti uummata nagaa irratti raawwatamee fi haala yaaddessaa magaalaan garguute jiraattonni naannichaa haala qabatamaa lafarra jiru miidiyaa Abdii Sabaatti akka himanitti godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diichoo keessatti hidhattoonni faannoo meeshaa gurguddaa hidhatan haleellaa hamaa raawwataniiru. Haleellaa kanaanis lubbuun namoota nagaa 30 ol darbuu isaanii maddeen keenya gaddaan nuuf ibsaniiru. Hidhattoonni kunneen baay'inaan socho'uu meeshaa waraanaa ammayyaatti fayyadamuun uummata nagaa irratti miidhaa geessaa akka jiran jiraattonni ijaan argan ragaa bahaniiru. Gama biraatiin qaamoleen nageenyaa naannichaa kanneen akka poolisii Oromiyaa, milishaa fi humna farra riphee lolaa uummata isaanii balaa kana irraa oolchuuf falmaa cimaa taasisaa fi aarsaa lubbuu kaffalaa akka jiran dhagahameera. Yeroo ammaa kana yaaddoon guddaan magaalaan garguutee mudatee jira. Magaalaan kun kallattii maraan hidhattoota kanaan waan mafamteef uummanni sodaa hamaa keessa akka jiru jiraattonni miidiyaa Abdii Sabaatti dubbise himaniiru. Dhumaatii dabalataa osoo hin ga'iin birmannaan hatattamaa akka taasifamuuf uummanni magaalattii iyyata dhiyeessaa jira jedhe. Gabaasa isaa keessatti gameessi siyaasaa Yaasoo Kabbadaa hordofaa akkas jechuun dhaamsa isaa uummata bal'aaf dhaame. Dura ajjeesanii dura bahuun kan dhugaa hedduu haguugee jira. Faannoon hangarguutee namoota 36 ajjeesuun suur-sagaleen waan mul'atu ta'ee odoo jiru miidiyaan immoo dhumaatii isaanii afarsa. Dhugaan akkanatti kan maqxu. Rogeessi miidiyaa hawaasaa Kananiisu Kaasaa jedhamuun beekamu akkas jechuun yaada isaa eegala. Suuraa kana gaafa ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama? Kun lafa Oromoo Maccaati. Wallagga lafa maqaa ganamaa qabdu Bizaamoo jedhanii maqaa itti moggaasan. Qaanii malee kaampii keessatti ijaarratanii leenjii waraanaa eegalan. Duunee miti bara osoo lubbuun jirru osoo mootummaa qabna jennu osoo daangaa qabna jennu dhaabbitti maqaa jijjiiru darbanii uummata nagaa qeerraa buqqisan. Mana isaa gubanii midhaan isaa mancaasan horii isaa saamanii qalatan ilmaan isaa harkatti fixanii qe'ee facaasan nu buqqisan miti nu salphisan. Kuni hunduu ta'ee silaa namoonni humna qaban aangoo qaban miidiyaa gurguddaa harkaa qaban sagalee ta'uuf maaltu ta'e jedhanii gaafachuuf maaf kan ta'e jedhanii dubbachuuf hanqatan. Maaliif akkas ta'e naaf hin galu. Miidiyaan gibira uummata keenyaan dhaabbatee waa'ee lafa misoomee malee waa'ee lafa manca'ee hin dubbatu. Warra horii kireessee miidiyaatti agarsiisu malee warra horiin isaa jalaa saamame hin gabaasu. Waa'ee warra qanani'anii malee waa'ee warra girfamaniif sagalee hin ta'u. Kun hunduu ta'ee namuu of hin taajjabu, wal hin taajjabu abaarsa guddaadha. Garuu gaafan miira koo ibsadhu poolisoota Oromiyaa aarsaa fi wareegama kaffalaa jiran dagadheen miti. Ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiranis wareegama isaan guyyuun baasan oolan irraanfadheen miti. Milishoota lubbuu dhabanii hanga humna isaanii waraana bineensa kaabaa qolataa oolan hedduutu jiru. Sun beekamaadha. Asitti taajabbiin gurguddoon paartilee siyaasaa Oromoo maraaf hayyootaaf beektotaaf diyaaspoorota qaawwa siyaasaa babal'isaa oolaniif uummata keenya afaan qabatee taa'ee dabaree eeggataa jiruuf mootummaa biyya bulchuu fi egaa uummanni keenyas mootummaa biyya bulchus warri mormitootaas diyaaspooraanis hayyoonnis mee of dhaggeeffadhu of ilaali hanga yoomitti akkamitti itti fufa jechuun yaada isaa ibsa. Tiktookerri beekaan Oromoo murtii guutuus yaada isaa bifa viidiyoo armaan gadiin dhiyeesseera. Ashama akkam jirtu xiqqaa fi guddaan biyya keessaaf biyya alaa yoo xiqqaate viidiyoo kana yeroo 30 share copy link repost godhaati jalqaba. Egaan waggoota 7-8 dabre keessatti waan Oromoo Wallaggaa ta'e eenyutti illee himanii yaadachiisuun hin barbaachisu. Namuu qaamaa qalbii gurraa qaba waan ta'eef har'allee gudaannisni kaleessaa kan shiftoota kanaan uummata keenya Wallagga irratti teessuun hin dhaabbanne. Oromoonni Wallaggaa Giddaa Ayyaanaa fi Hangarguutetti har'allee qe'eef qabeenya isaa irratti buqaafamee ajjeefamee gidirfamee dubartiin gudeedamtee haalli isaan keessa jiran haala sabuma kanaa wajji saba himatanii nama jechisiisu keessa jiran. Nuti ammoo wal cabsina, wal arrabsina, wal xiqqeessina yeroo keenya waan hin taaneen gubna gaafa sabni miidhamu, gaafa qeerraa buqqa'u, gaafa qabeenyi manca'u
waan biraa gaffinnee ajandaa san hin dhoksuudhaaf yaalla miidiyaa hawaasaa keenya itti fayyadamne keenya hawaasa irraa dhalalneef hin ta'u jechuudha. Kanaaf mee xiyyeeffannoo xiqqaa fi guddaan biyya keessaa fi biyya alaa yeroo takka kabareejii miidiyaa hawaasaa uummata keenya Wallaggaa kanaaf ummanni kun ummata Oromoota keessaa jajjaboon akka Walloo fi Wallaggaa hin jiru namni beeka. Ummata kana coverage miidiyaa qofa at least waan biraa godhuu fi dadhabde gaafa shiftaan eenyummaadhaan si jibbu gaafa shiftaan Oromummaa keetiin si jibbu qeef qabeenya keetirratti dhufee si buqisu yoo ati hawaasa keetiin sagaleen taane eenyu akka sagalee sii ta'uu barbaaddare. Kanaaf hawaasa karaa sagalee ta'a barri hamaan ni dabra maqaa hamaatu hin dabarre. Uummanni kun takkaa harka hin kennine garuu du'aaf ajjechaa buqqaatiin takkaatti sirraan dhaabbanne xiqqaa fi guddaan qeessii fi sheekiin artistii fi barsiisaan beekaa fi wallaalaan hawaasa kana dhageettii qabdu maraan sagalee ta'eef carraa harkatti maratti hawaasa kana daangaan eeggamee du'aatii fi ajjechaan irraa dhaabbattee nagaa ta'anii arkuu barbaan uummanni Wallaggaa halkanii fi guyyaa haga nuti gammannee bashannan kofallee taphan isaanii koflanii taphatu agartullee garaan isaanii keessi mada. Kanarraaf qindeeffannee asirratti goolaba qophii biraan haga wal agarutti nagaa waaqayyoon turaa isiniin jenna.